COVID-19 ittisuun wal qabatee carraaqqii biyyi keenya gootuuf deeggarsa akka ta'uuf qarshii miliyoona 5 kan kenne baankiin intarnaashinaali Oromiyaa kaayyoodhuma wal fakkaataaf akka ooluuf mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaafis qarshii miliyoona 3 arjoomuusaa gammachuudhaan ibsa. Baankiin keenya dameewwan COVID-19 dhiibbaa addaa irraan ga'etti hirmaachuuf dameewwan daldalaa murtaa'aniif yeroodhaaf hir'isa dhalaa hanga 3.4 tajaajila dheeressa LC fi purchase order meeshaalee alaa galaniif hir'isa 30 akkasumas tajaajila fooyyessa kaffaltii liqii yookaan arreenjimeent fi bilisa kan godhe yoo ta'u adabbii kaffaltii tajaajila baankingii moobaayilaa fi liqii dursanii kaffaluu irratti murtaa'ee ture yookaan koomitiment fi immoo dhaabbiidhaan kaaseera. Dabalataanis maamiltoonni keenya tuttuqqii harkaa maallaqaan wal qabatee dhufu hir'isuuf tajaajiloota elektiroonik baankingitti fayyadama. Qaamaan walirraa haa hiiqnu, manaa baanee deddeemuu haa dhiifnu. Baankii Intarnaashinaali Oromiyaa, baankii uummataa.